faashisti Teediroos kan ilmaan raayyaa harkaaf harma mure mootummaan Abiy rifeensa isaa qabeenya Oromoo guddaatti kaffalee biyya Ingilizii biyya kanatti deebise. Nuti immoo Oromootu karaa laalaa hafaa haa jiraatu sin jiraatiinis bakka na dhiigan madaa bu'e nutti maannaan nu dhoksan. Faashisti Minilikiin boraatii godhatanii itti hirkatanii ta'an. Haayile Sillaasee sodaataa gaafa biyyi diinaan weeraramtu kabaqatee biyya Ingilizii dhokate. Gaafa Garasuu Dhukiifaa asumatti Xaaliyaanii lolan. Gaafa Kabbadaa Buzuneeshfaa lolan. Gaafa Masfin Raas Masfin Silashii Jaarraa asumatti lolan. Jaagamaa Keelloofaa lolan. Haayile Sillaaseen ni baqate moo hin baqanne? Isa boraatii godhatan. Sodaataa faarfatanii, faashistii faarfatanii. Irreecha darbe Finfinneetti kabanyee miti. Mana hidhaa taa'een argaa ture. Bareedaa. Akkanattuu haa ta'u. Warri obbolaan keenya musliimaa eessatti salaatu? Masgiidatti. Warri kiristaanaa eessatti kadhatu? Cherchiitti. Maali sababaan tumaan caffee tuulamaa bakki jallatee mana dhugaatii machooftuun keessaa sirbitu giyoon bakkaa kaasuu sodaachuuf jecha bakkitti irreechi irreeffatamu bakkaa maqee bakka biraatti maaliif irreeffanna? Obbolaan keenya musliimaa masgidatti salaatu, kiristaanoo cherchiitti kadhata. Mana dhugaatii machaan keessaa sirbaa bulu giyooniin bakkaa kaasuu moo tumaa caffee tuulamaa bakkaa kaasuutu salphata? Tumaan caffee tuulamaa bakka amma giyoon jiru kana kan inni murteesse achumatti kadhanna, achumatti waaqaan kadhannaa bira geenya. Kanaaf gaafa eenyutu fira keenya jennu, isa kamtu diina keenya jennu, Oromoon takkaa cubbuudhaan murteessee hin beeku, riziniidhaan dhugaadhaan malee. Ammas mootummaan kun nuun ta'uu ka jennu warra kana faalakkoofneeti. Kan biraa ammas karaa nagaa filachuuf. Nagaa fi dhugaan gaaf tokkoyyuu halkan tokkoyyuu adda bahanii bulanii jiraatanii hin beekan. Yoo dhugaan hin jiru ta'e nagaan hin jiru. Dhugaan immoo ni dabe. Akkamitti dabe? Abbaa lafaa ta'uu dadhabe. Abbaa lafaatu abbaa lafaa ta'uu dadhabe. Filannoo dura dhugaa bakka itti deebisuuf abbaan lafaa lafa isaatti deebi'uu qaba. Hunda caalaa ilmaan tuulamaa Finfinneetti deebi'uu qaban. Laftii fi gumaan dulloomteen beektu. Laftii fi gumaan dulloomteen beektu. Itoophiyaan idaa baay'eetu ishee irra jira. Doolaara biiliyoona hedduutu ishee irra jira. Ni kaffaltii walumaan kaffalla. Gumaa Maammoo Mazammir garuu Itoophiyaatu kaffala. Kanaaf gumaan bahuu qaba. Abbaan lafaa lafatti deebi'uu qaba. Ilmaan Walloo bittaa halagaa jalaa bahanii biyya abbaa isaaniitti deebi'uu qabu. Oromiyaa jalatti buluu qabu. Dhiifama naa godhaa. Shirri Xaam Islaam jedhamaadha. Amaara jalatti bule. Kana jalaa bahuu qabdi ilmaan Walloo. Kanaaf
yoo dhugaan bakkatti hin deebi'in, yoo abbaan lafaa lafatti hin deebi'in, dhugaa fi nagaan adda bahanii jiraachuu waan hin dandeenyeef dhugaan dura dhufuu qabaa, dhugaan deebi'uu qabaa jenna. Namichatu gabaa keessaa sangaa hate achumatti gurgurachuu barbaade. Inni tokko gatii tokko kenneefi nan ga'uu amma san biraan barbaadaa jedhe. Hiriyyaa isaatu maalittiin jedhe seetani, ooftaa sangaa kan abbaatti fiddaa jedhe. Micaa amma deddeebistanii maqaa dhootan kana marroo seenaa, jaal marroo seenaa, namni akkana barnootaa fi nagaa jaallatu takkaan agarreni nan guddise. Mootummaa Itoophiyaa, mootummaa Abiyyiif mootummaa Lammaatu gurbaa kana bineensa taasise. Ammas araaramuu qabu. Lola fixuu hin dandeenyetti seenani, lola kana fixuu hin danda'ani, biyya kana balleessu. Gurbaa kana waliinis warra kaan waliinis taa'anii mari'achuu qabu. Kuni filannoo dura dhumachuu qaba. Micaan kuni nama nagaa jaallatu, nama sammuu qaroo, nama barnoota jaallatu, nama taa'ee danda'a fa'iin teessisee qayyabachiisaa ture. Ni nu gargaara, isaanii nu gargaara. Bosona keessa jiraachuun qabu, dhugaa dhabe dhugaatti deebisanii filannoo dura kun raawwatamuu qaban jedha. Galatooma. Kolonii gammachuu ayyaanaa hamleedhaan gara teessoo isaanii hamleedhaan. Dhumarrattis kabajamtoota hordoftoota keenya obbo Mikaa'el Booranaa waliin gaaffiif deebii yeroo xiqqoo keessatti goone ni jira. Gaaffiif deebii kana akka nu waliin hordoftan ammas kabajaan isin gaafanna. Duraan dursaa waamicha keenya kabajanii fagaasatti nu argamtan jenna. Egaa anillee maqaa keessan beekaa, uummanni hedduus akkasin beeku beekamee namoonni kaan sin beeku dhiisuu ni malu. Mee maqaa keessan irraa kaanu jalqaba. Mikaa'el Booraniin jedhama. Mikaa'el Boorana hoogganaa adda bilisummaa Oromoo miseensa gumii shanii gumii sabaati. Mee guyyaa har'aa kana as waajjira eebbaa waajjira adda bilisummaa Oromoo kan kutaa bulchiinsa magaalaa Laaftoo irratti wal argine erga marallee sila ilaalleeti jirra. Sagantaa kana akkamitti hubattan isin gabaabaatti? Sagantaa baniinsa waajjira adda bilisummaa Oromooti. Baniinsa waajjira kun sadarkaa kutaa magaalaa Laaftootti kan ta'edha. Miseensotaaf deeggartoota keenya kutaa magaalaa Laaftoo keessa jirantu fedhii isaaniitiin, kaka'iinsa isaaniitiin, baasii mataa isaaniitiin mana kireeffatanii waajjira adda bilisummaa Oromoo asitti banatanii kun egaa waan uummanni keenya akka hundaa itti jiru. Kunis hawwii adda bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin dorgomee kaayyoo qabsoo uummata kanaa galmaan ga'uudhaaf itti jiru kana jajjabeessuudhaaf kan godhamaa jirudha. Baay'ee gaariidha, sagantaa gaariidha. Egaa keessumaa harka kaasuun ollee karaa nagaatiin baatii waggaa fi baatii ja'a kan hin caalle kan isin biyya keessa galtanii yeroo ammaa kanatti adda bilisummaa Oromoo boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa irraa heeyyama argateeni waajjira isaa onoota garaa garaatti banachaatti jira. Keessumaa magaalaa Finfinnee keessatti waajjira isaa babal'isuun uummata Oromoofis ta'e uummata kaaniif akkamiitii qaba jettanii yaaddu? Inni kun keessattuu magaalaa Finfinnee ati kaastee magaalaan Finfinnee itoo kan Oromoo taatee jirtu, handhuura Oromiyaa taatee jirtu, magaalaa guddittii Oromiyaa taatee jirtu, heera mootummaa jiru kanaanis beekamee kun otoo jiru akka abbummaan magaalaa kanaa haalamuudhaaf yaalama. Humnoonni siyaasaa fedhii biraa qaban bilisummaa Oromoo dura kan dhaabbatan sirna ture deebisuudhaaf kan tattaafatan abbummaa Oromoon magaalaa kana irratti qabu haaluudhaaf tattaafatu. Kun akka keenyatti daba guddaadha.
kana yaaluu jechuun kana haaluu jechuun kan inni guddaa miidhu kan inni eenyu caalaa miidhu jiraattota magaalaa Finfinneeti. Amma kan inni dhaga'u yeroo hedduu Addis Abee jedhanii Addis Abeen kun akka saba biraa tokko ta'eetitti akka biyya biraa tokko qabuutitti Finfinneen akka biyya uummata biraa Addis Abee jedhamu tokko ta'eetitti isa haasa'aniin dhagaa. Kuni waan balaa guddaadha. Uummatuma Addis Abee jedhee of yaamu saniif balaadha. Maaliif abbummaa Oromoon Finfinnee irratti qabu haaluuni eenyuyyuu caalaa isaan miidha. Warra as Finfinnee keessa jiraatee nuti jiraattota Finfinneeti jedhee Addis Abee jedhee of yaamee abbummaa Oromoon Finfinnee irratti qabu haaluudhaaf warra tattaafatu sana miidha. Maaliif Finfinneeni handhuura Oromiyaati. Karaa hundaanuu karra shananiinuu yoo gadi bahan Oromoodha kan jiru waan hundumtuu Oromoo irraa dhufaa akka kana haala kana keessa jiraatanii abbummaa Oromoodhaa haaluu jechuun yoo uummata kana dallansiisanii gara biraatitti kan deeme rakkoon kan uumamu ta'e kan itti miidhamu isaan waan ta'eef isa kana hubachuu qabuun jedha. Uummanni keenya immoo gaamma abbummaa isaa sana caalaatti mirkaneeffachuudhaaf waajjira isaas keessatti waajjira adda bilisummaa Oromoo banate kaayyoo qabsoo isaa jajjabeeffatee as keessatti sagalee isaatiin abbaa barbaadu filachuudhaaf uummanni keenya as keessa jiru jechuudha. Dhugaan jiru xiqqaadha lakkoofsa uummata keenyaa as keessaa garuu hanga dandeettii isaatti hanga ka jiru kun bakka bu'aa isaa filachuudhaaf qooda as keessatti qabaachuu qabu, qooda siyaasa as keessatti taphachuu qabu, qooda kara hundaanuu qabaachuu qabu as keessatti kabachiifachuudhaaf mirga isaa kabachiifachuudhaafiti soso'aa jira. Kuni Finfinnee irratti kuni ta'uu jechuun qabsoo Oromootiin wareegama guddaadhaan kan dhufeedha. Waan hedduu nama gammachiisuudha. Kanaaf uummanni keenya isa kana jajjabeessee itti fufuu qaba. Uummanni keenya ka as keessa jiru irra guddaan isaa akka afaan hin beeknetti beekama. Afaan abbaa haadha isaa dagateera. Afaan biraa kaasoo baay'eetu jira. Isaan akkasiillee warra afaan Oromoo hin dhageenye otoo akka alagaatti of ilaalin uummanni keenya ka afaan Oromoo dubbatus immoo isaan warra afaan isaanii dagate sana tokko alagaatti akka biraatitti ilaalin wal barbaadanii afaan ofiitis barachuu jalqabuu qabanii afaanuma beekan saneen immoo Oromummaa isaanii jabeeffatanii aadaa Oromummaa isaanii abbummaa qabee abbummaa Finfinnee Oromoon abbummaa inni Finfinnee irratti qabu sana kabachiisuudhaaf isaanis qooda isaanii kennuu qabanii afaan beekan sanaan bahanii kana dubbachuu kana falmachuu ittiin boonuu eenyummaa isaanii gochuudha qabanii ijoollee isaaniis afaan Oromoo barsiisuudha qabanii. Kanaaf waajjira keenya as keessatti banuu jechuun adda bilisummaa Oromoo waajjira isaas keessatti banachuu jechuun kaayyoon qabsoo kana uummata magaalaa kanaa ka afaan isaallee dagate barsiisuudhaafis kaayyoo uummata keenyaa immoo kaayyoo qabsoo uummata kanaa kaayyoo adda bilisummaa Oromoo immoo uummata Finfinnee barsiisuudhaaf adda bilisummaa Oromoo sirnoota amma dura turan hundumaan hanga ammaatti illee jechuudha akka bineensaatti akka shororkeessaatti ibsamuu tattaafatama. Kan akka hin ta'in adda bilisummaa Oromoo kaayyoo bilisummaa uummataa kaayyoo haqaa kaayyoo dimokiraasii kaayyoo nagaa jaalalaaf akka deemu uummata kana barsiisuudhaaf iyyuu qooda guddaadha qaba as keessatti waajjira keenya babal'atee banamuuni. Kanaaf kun waan jajjabeeffamuu qabuu fi waan iddoo olaanaa qabudha jennee akkasitti hubanna. Egaa dhumarratti egaa qabiyyee sagantaa keenyaan alallee egaa xiqqoo tokko akkanaa kaastaniin barbaada akka uummanni Oromoo hedduus ni eegaa jiru. Keessumaa yeroo ammaa kana uummanni Oromoo goleewwan fakkeenyaaf kaalixa Oromiyaa kibba Oromiyaa ni jiru. Nageenyi naannaa sanaa haalaan miidhamaatii jira. Uummanni dararamaati jira. Inumaa immoo uummanni Oromoo iyyi isaa tokko akka paartii keessanittis adda bilisummaa Oromoo maaf nurratti callisee paartiliin dhaabaa Oromoo bakka bu'an jedhanii kanneen akka KFO Kongireesii Federaalistii Oromiyaa paartiin biyyaalessa Oromiyaallee maaliif tokko ta'anii fala itti nuun uumanii gama tokkoon mootummaan immoo lakki nuti olaantummaa seeraa kabachiisuu fi olaantummaa seeraa yakkoota mirga dhala namaa irratti baay'ee mul'achaa jiran kana salphisuuf hojjechaatii jirra jedhu. Isin mee gama kanaan egaa filannoottis waan deemtaniif an kaase mee otoo rakkoon nageenyaa hamaa fi dararri guddaan adeemsifamaa jiruuti filannoo kana itti deemee ni injifanna jettu isin akka paartii keessanitti.
Dubbiin kun dubbii injifachuu dhabuu otoo hin taane dubbii filannoon kun akkam ta'uu deemaati. Eenyu injifataa atiin injifattaan injifattoo osoo hin taane otoo kun Oromiyaa keessatti deemaa jiru. Oromiyaa qofa immoo miti naannawaa biyyatti adda addaa hunda keessatti nageenyi dhabamuunii fi wanni garaagaraa wanni buburree ta'e hedduutu jira. Inni kun waan hedduun isaa waan filannoo gochuuf deemna biyya kana dimokiraasiitti ceesisuuf deemna jedhu wajji wal faallessuu fi waan wal danquutu jira. Yaaddoo nageenyaa guddaatu jira. Nageenyi uummataa keessatti Oromiyaa keessatti uummanni keenya akkuma jettee dhiyaatti godinoonni Wallaggaa, Gujiin, Booranni lola keessa jira. Keessattuu Wallagga keessatti baatiin tokko hin darbe kun seenaa biyya kanaa keessatti seenaa uummata keenyaa keessattis waan hedduu nama gaddisiisuu fi waan takkaa ta'ee hin beekne uummati keenya akka maleetti lubbuun isaa akka baalaa harcaa'aadha jira. Utuu kun ta'uu nuti maaliif waajjira banachuu waa'ee filannoo haasa'utti maali akkamitti deemama inni jedhu dhugaadha gaaffiidha. Inni kun nuti akka adda bilisummaa Oromootti